Yooyyaa yaa ilmaan ayyaa ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoodhaa kan sadarkaa idil addunyaatti argamtan nageenya fi oowwaan kan onni irraa madde iddoo isin jirtanitti isin haadha qabu isin jechuu barbaada. Egaa akkuma beekamu abbootii gadaa Oromoodhaa hangafoota karrayyuudhaa sirni biltsiginnaa yookaan ammoo mootummaan Abiyyi Ahmadiin durfamu abbootii gadaa Oromoo jumlaadhaan walitti qabee gocha shukanneessa gocha garajabinaa fi gocha hammeenyaan guutame abbootii gadaa Oromoo karrayyuu irratti mootummaan akka raawwate dhibbaan dhibbatti qaamni mootummaas amanee jira. Akkasumas Amnesty International Amnesty Itoophiyaa jechuudha falmaa mirga namoomaa Itoophiyaadha ibsa baaseen ragaalee sassaabateen abbootii gadaa Oromoo karrayyuu jumlaadhaan hammeenyaan garajabinaan abbootii gadaa Oromoo karrayyuu kan ajjeese mootummaa biltsiginnaa mootummaa Abiyyi Ahmad ta'uu ibsa baasee jira jechuudha. Kanaan wal qabatee ibsa guyyaa kaleessaa wajjirri poolisii yookaan ammoo Oromiyaadhaa baase akka argaa jirrutti akka kaadireeleen haasawaa jiranitti jechuudha. Tokko kan Oromiyaa bulchaa jiru Shimallis Abdiisati. Namni tokko rakkoon tokko Oromiyaa keessatti kan uumamuuf kan itti gaafatamu Shimallis Abdiisaa mataa isaati jechuudha. Bulchaa biyya sanii waan ta'eef bulchaa Oromiyaa waan ta'eef inni lammata ammoo itti gaafatamaa poolisii komishinara Oromiyaadha obbo Araarsaa Mardaasaa itti gaafatamummaa guddaa qaba itti gaafatamuus qaba harkas keessaa qaba jechuudha. Kana jenna jechuudha. Kanaaf dhugaan yoo funyaan qaban afaaniin yoo afaan qaban funyaaniin dubbatte akkuma jedhan san dhugaa fi haqi Oromoodhaa har'a bahaa jirti jechuudha. Akkasumas obbo Dachaasaa Bitamaa ni beeku. Dachaasaa Bitamaa jechuun itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya mootummaa naannoo Oromiyaati. Jara sadan kanarraa Oromoon bu'uun qabu. Abadan never ever ever. Yaadadhaa Oromoo. Nuwo gobanaa yaadadhaa kaa jedhee nuudhaame jechuudha. Guyyaa kaleessaa abbootiin gadaa Oromoo kun jumlaadhaan ajjeefaman miidiyaaleen nafxanyaa ETV'n faanaan miidiyaaleen biyyattii keessa jiru cufti ajjeechaa abbootii gadaa Oromoo karrayyuu kana dhoksuudhaaf haaluudhaaf jecha shanitu gocha kana raawwate shanitu gocha kana keessa harka qaba jedhanii miidiyaaleen biyyattiidha guutuun jumlaadhaan Oromoo irratti dhugaa Oromoo haqa abbootii gadaa Oromoo dhoksuudhaaf duula kana hin jedhamne banaa turanii jechuudha. Kana na qabadda. Inni lammataa fi inni biraa gocha fakkeenyaaf kaadiree fi kaabineen PP biltsiginnaa waan isiin asufte yaa ilmaan Oromoodha. Erga jalqaba shanitti qaban har'a ammoo erga dubbiin harkaa baatee harka keessaa qabaachuu Shimallis Abdiisaa Araarsaa Mardaasaa obbo Dachaasaa Bitamaa faan harka keessaa qabaachuu beeynaan to'annoo jala poolisii lama oolchine jedhanii ibsa baasan kale. Yaa Oromoo tapha qumaaran geemii akkanaa kana wayyaaneeyyuu zamana yaadiguu wayyaanee fayyadne har'as isin hin fayyadu jechuudha. Dhugaan haqni jirtu baastanii ummata gocha kana raawwate keessattuu itti gaafatamummaa guddaa akka poolisii Oromiyaan ajaju Araarsaa Mardaasaa itti gaafatama guddaa qaba seeratti dhiyeessa. Gaafa kana dhugaan abbootii gadaa galti jechuudha. Nuti amma lubbuu isaanii deebisuu osoo hin taane dhugaa isaanii haqa abbootii gadaa Oromoo deebisuu fi qabna jechuudha. Gaafas garaan Oromoo mataan Oromoo illee fayyaa jechuudha. Abadan Oromoo xiiqeeffadhu akka laayyootti hin laalin ibsa miidiyaa irraa guyyaa takka guyyaa lama namni lallabee deemu biraa dabru kanaaf akka laayyootti ilaalina dubbii tana. Dubbiin tun dubbii jabduudha jechuudha. Wallagga keessatti addababaayii gubbatti Amaanu'eelii ka ajjeesise ajaja poolisii komishinara Oromiyaatiin ajaja itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa obbo Dachaasaa Bitamaatiin jechuudha. Kana hunda kabbee kabbitoon beekanii miti. Kabbee kabbitoo komedii abbaa isaa mana hidhaa keessaa to'annoo mana seeraa keessaa baasee ajjeesaa jiru ilmaan Oromoodhaa meeqa. Yoo ati kana arrallee ka callisu taate borillee kana ka callisu taate gara waan taarika waan ajabaa biyya san keessatti arguuf deemna jechuudha. Kanaaf uummanni keenya xiiqeeffachuu qabdan. Gadoo qabachuu qabdan. Gadoo qabachuu qabna Oromoo. Yoo ati nama gadoo hin qabaanne taate ati dayyuusa. Yoo ati gartee nama xiiqiidhaaf xiiqii inni toonne taate ati dayyuusa. Kaadreen PP biltsiginnaa
shimallis abdiisaa faan mallaqa kafalaniif erga dubbiin harkaa baate akkuma reef isiniin jedhe san erga dhugaa qoratanii gocha ajjeechaa jumla abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu keessaa mootummaan naannoo Oromiyaa bulchu harka keessaa qabaa jedhamee dhibbaan dhibbatti mirkanaa'ee itti amaname booda poolisiin Oromiyaadhaan ibsa baase. Nama 30 way nama 40 way poolisa lama qofatu tarkaanfii fudhata. Rabbii keessanii jedhamee lala. Ammallee kaadireen maal jetti? Obboloota isaanii waayillan isaanii humna adda poolisiin naannoo Oromiyaadhaa waraana bilisummaa Oromootiin miseensonni isaanii 11 waan jala ajjeefamaniif miira keessa seenanii abbootii gadaa Oromoodhaa ajjeesanii siin jechaa jiran Oromoo. Yaa ilmaan Oromoodhaa miira keessa yoo seente abbootii gadaa ajjeesta abbootiin gadaa barkatti baqatan malee ka ajjeesanii miti. Abbootii gadaa itti baqatta jalatti dhokatta yoo dandeette diina ofirraa dhoogita yoo dadhabde ammoo abbootii gadaa jalatti baqatta malee abbootii gadaa irra shantu jechuudha. Maaliif miira keessa seentanii naannoo Tigraayitti nu garsiisina lola naannoo Tigraayitti wata waraanni sun hundi isinirraa dhumu daaraa ta'u miira keessa seentanii maaliif ummata Itoophiyaa fi ummata Oromoo garsiisina? Humni isin qabdan ilmaan Oromoo irratti humni isin qabdan abbootii gadaa ummata nagayaaf dimokiraasiif walqixxummaa labsu ummata muka murinaa jedhu jedhee nama gorsu ummata mirga dhala namaatiif himati mirga beelladootaa fi bineensa bosonaatiif falmu irratti gocha gara jabina gocha shuukanneessaa raawwatan kun fudhataman qabu. Miira keessa seenne miseensa 11 nurraa dhume hin jiru. Sochi waraana bilisummaa Oromoo Karrayyuu keessa illee ture jechuudha. An dhugaa isinitti hima. Information qabuun yoo ta'e aanaa mi'eessoo keessa iddoowwan maqaa dha'uun barbaanne sochi waraana bilisummaa Oromoo ni jira. Viidiyoo suuraa Facebook irratti yoo post isinii godhe Facebook irra cufaaf malee hin qaba jechuudha. Naa ergamee jechuudha. Post gochuu danda'u. Gaafa waraanni 11 dhume jedhan san dura torban dura ka poolisii federaalaatii fi poolisiin naannoo Oromiyaadhaa kan wareegama guddaa kafalan jechuudha. Kan tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhate jechuudha. Kana naa qabadhaa akka gaariitti jechuudha. Ragaa qaba. Ragaa malee hin dubbannu. Dhugaa qabnaa, haqa qabnaa, ni falmannaa, ni moonaa, irra aannaa jechuudha. Yoo afaan nu qabanis dhugaan teennaa funyaaniin dubbattii waan taateef jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoodhaa gocha kana akka laayyootti laaluudhaan qabnu jechuudha. Obboleeyyan keenya Oromoon Karrayyuu yoo nuti isaaniif hin iyyine yoo nuti isaaniif sagalee hin taane yoo nuti isaaniif hin falmanne eenyutu isaaniif falmata? Laala obboloota keenya Karrayyuu ummata manzee Amaaraatiin yeroo hunda ajjeefamaa saamichi lafaarra geggeeffamaa beelladoonni isaanii jalaa saamamaa rakkachaa ummata cinqaa keessa jiraachaa jiru manni kun. Siyaasa qumaara siyaasatti taphachuudhaaf jecha jumlaadhaan abbootii gadaa ajjeesisan. Abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu akka jumlaan ajjeefamaniif kan ajaja dabarse dhibbaan naamana dhibbaan dhibbatti odoo Araarsaa Mardaasaan beeyne odoo Shimallis Abdiisaa quban qabaanne odoo gartee Dachaasaa Bitamaa quban qabaanne abbootiin gadaa Oromoo namoonni 30 way jilbiifachiisamanii mataa keessa adda surrii dhalanii surrii isaanii hin facaasan ture jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaa qabanii jechuudha. Qaama waan kana godhe jira, qaama waan kana hojjete jira jechuudha. Yoo harka keessaan qabaanne poolisiin Oromiyaa ni beekta. Waajjirri bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaadhaa ni beekta. Siyaasatti taphachuudhaaf yoo ka aangoo Oromiyaa isinirraa fudhachuudhaaf garee lamatu jira Oromiyaa keessa beeka. Oromiyaa kan bulchaa jiru. Gareen tokko badii dalagee garee kan irratti ko maxxansuu barbaadu taatellee nuti harka keessaan qabnu warra harka keessaa qabu ibaluu jedhaati seera dhiyeessaa sirrii beeytanii. Sirriitti waan beeytaniif qumaaratti taphachaa jiran lubbuu ilmaan Oromootiin aangoo barbaaddatan lubbuu dheereffatan teessoo fi lubbuu ilmaan Oromootiin aangoo dheereffachaa jirtanii jechuudha. Ummanni keenya ilmaan Oromoodhaa yoo dhugaa ka dubbannu taate yoo nuti har'a obboloota keenya kanaaf sagalee taanee lallabne Oromummaan jennu sun jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf waajjirri manni murtii poolisiin
ragaa qabatama yoo ka barbaadu taate angoonni mootummaa akka isaan ajjeesan akka abbootiin gadaa Oromoo Shimallis Abdiisaa faan Araarsaa Mardaasaa faan Dachaasaa Bitamaa faan ajjeesan dhibbatti ka quba qabu Taayyee Dandaati. Odeeffannoo qaba. Yookaan isa ajjeese yookaan jarratti ajjeese. Lamii tana naa qabadda. Gaafuma kana ajandaan lamatu deemaa ture. Ajandaa tokko asiin kana godhanii tokko ajandaa kiraay sabsaabummaa waa'ee gubboo oofaa turan jechuudha. Tiimii Shimallis faa dha'uudhaaf jechuudha. Tiimii Shimallis faa dha'uudhaaf lubbuun abbootii gadaatii fi lubbuun ilmaan Oromoo qumaaratti taphatamaa jechuudha. Ofii isaaniitii Taayyee Dandaa faalleen godhanii hangaa sammaan faan harka keessaa qabanii shakkaan. Namni gara biraa deemanii anjarrimmaan turu harka keessaa qabdii shakkaa jechuudha. Qoran maaliif Araarsaa Mardaasaa yoo harka keessaa qaban yoo dhugatti harka keessaa qabanne ifa baanii ragaa sibbaa jiran. Manni murtii ragaa biraan barbaachisu. Hangaa san miseensa paarlaamaatii miti. Kootu ragaa eessaa agarti akkamitti agarti odeeffannoo gaa manni murtii fi poolisiin qorannoo jekkaa fi wanni poolisiin isarraa argachuu danda'a. Taayyee Dandaarraa argachuu danda'a. Namoota biraa miseensota kaadiree kaabinee hedduutu waan kana hafarsaa ture irraa argachuu danda'anii jechuudha. Blook. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa dhugaa isinitti himaa dhagaa. Amma dubbii tana Shimallis faalleen harka keessaa qabanii hangaasaa fi Taayyeen faalleen laala dhugaa jiraa rabbi haa baasu. Haqa abbootii gadaa Oromoodhaa rabbiin nuuf haa baasu. Garuu qumaara namoota lama poolisii lama jedhan kana hin fudhannuuf fudhatama illee qabu jechuudha. Kana akkamitti godhan? Kana maaliif godhan? Fakkeenyaaf akkuma reef isinii misan biyyatti duru gaafa nu biyya turre poolisiin tokko yoo fakkeenyaaf magaalaa Gindirii yookaan ammoo bakka wayitti nama ajjeese to'annoo harka kennataa mana poolis xaabiyaa dhaqaa maatiin murtii barbaanna jedha mana murtii dhaqaa murtii ol dabarsinee jira jedhanii yookaan bakka biraa jijjiiranii jechuudha. Abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu warroota poolisoota lamaan kana riskii responsibilitii fudhadhaa mallaqa miliyoona gara sirii kafallaa mallaqa simintoo kazeetii kajimaa mallaqa gara sirii kafallaa nuutu ajjeese jedha mana murtiitti illee dhaqaa mana murtiitti ammoo itti murteessaa miidiyaa irratti dabarsa OBN si dabarsa warroota takkaa fi abbootii gadaa fudhate namoota lama kanaan propaganda dalagachuudhaaf abbootii gadaa Oromoo warroota ajjeesan namoota lama waggaa 20 hidhaa umurii guutuun itti murtaa'ee jira. Achi boodoo miidiyaan dhageette san booda gaaf torbaanii baanii jiran. Biyya jarri hin beeyne yoo dur jarri kun Shawaa keessa jiraatan Arsitti dabarsan Baalee Mooyyalee Boorana daangaa biratti dabarsan yookaan Makalaakaa keessa seensan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa keessa naqanii jechuudha. Dhugumatti jarri sun murtii haqaa murtii dhugaa san hin argattu jechuudha. Kanaaf dhugaan haqni ajjeechaa jumlaa abbootii gadaa bahuu qaba. Ajjeechaa jumlaa abbootii gadaa Oromoo keessa tiimiin Taayyee harka qabaachuu mala tiimiin obbo Araarsaa Mardaasaa harka qabaachuu mala. Yoo dhugatti akkuma jedhamu Araarsaa Mardaasaa faan harka keessaa qabnu nuti ka jedhan taate Taayyee Dandaafaa seera dhiyeessa. Fetti dhumate jira hangaasaa faa seera dhiyeessa. Maaliif gocha kana ifii raawwatanii bal'amana giraafiin dhahee ofumaa iyyee jedhanii miti. Kanaaf isa seenaa qabaddaa inni lammaffaa propagaandaa kaanii propagaandaalee lamaa quwwata walirra dhufan tiimii Shimallis faa dha'uudhaaf propagaandaa dalagamuu mura. Garuu wanni an dhibbatti isinii mirkaneessuu danda'u kan itti gaafatamu kan seeratti dhiyaachuu qabu seera idil addunyaallee biyya barbaadan biyya feetan keessa dhaqa. Araarsaa Mardaasaa seeratti dhiyaachuu qaba. Obbo Dachaasaa Bitamaa seeratti dhiyaachuu qaba. Shimallis Abdiisaa seeratti dhiyaachuu qaba. Kan Oromiyaa bulchu jara sadan kana waan ta'eef jechuudha. Kan itti gaafataman jara tana waan ta'eef jechuudha. Gaafa kana ammoo jarri qorannoo isaanii investigeet godhanii investigeeshinii geggeessanii qaamni ajjeechaa kana raawwate ragaa wajjin Taayyee Dandaa seeratti dhiyeessita. Yookaasii yookaan jaraa jechuudha. Kanaaf haqni abbootii gadaa bahuu qabdi malee poolisii taraa namoota lamaatiin ajjeechaa raawwatame miti jechuudha. Ajjeechaa ta'e jedhee qindaa'e hanga sadarkaa masaraa minilikitti waan ta'e jedhamee qindaa'e jechuudha.
Kanaaf lakka abbootiin gadaa Arsii, abbootiin gadaa Oromoo Shawaa Booranaa maaliif mootummaa kana jala deemanii wanni nu jennuuf lakka doorsisa mootummaatti jira yaa. Yookaan ajjeefamtan jumlaan isin ajjeefna yookaan waan nu isin jenne godhaadha. Salphina Oromoon akka bara kanaa salphatee hin beeku dhugaa dubbachuudha. Oromoon akka bara kanaa akka jaarraa kanaa salphina hamaa keessatti Oromoon kufeedhaan beeku jechuudha. Kanaaf ammallee dhugaan abbootii gadaa Oromoo hin baane. Soba namoota lama qabnee jirraa sababa xiiqiitiin namootni lama nama kana mara fixanii yoo dhugatti namoonni lamii sunuu bara amma laala waan sammuu nama seeni namoota lamaa isa qaban fakkeenyaaf poolisiin Oromiyaa naa qabadhaa bakka tan sirriitti sinitti ba poolisiin Oromiyaa akka kaadireen jettutti miseensota isaanii waraanni bilisummaa Oromoo 11 ajjeese sababa kanaa miira keessa seenanii abbootii gadaa ajjeesan jedhanii mire okay poolisiin Oromiyaadhaa miseensa poolisii Oromiyaa 11 ajjeefaman kana keessa miseensa meeqa naannoo sanii bobbaase naa qabadhaa yoo ta'eyyuu sobaban yoo ta'eyyuu miseensota meeqa bobbaase maqaa isaanii iddoo dhaloota isaanii guutuu beekan poolisiin Oromiyaadhaa maqaa isaanii iddoo dhaloota isaanii guutuu beekaa jechuudha. Kanaaf ajajaa poolisii Oromiyaa olaanaa jira yoo amma fakkeenya opereeshinii xixiqqaa gaggeessuudhaaf deemte ajajatu jira itti aanaa jira kumaandara itti gaafatamaa poolisii abbaa kudhanii abbaa dhibbaa jedhamee jira miti isaan kun hundi itti gaafatamanii jechuudha hin beekaman waan hin beekne soba kijjiba lafaa fuutanii nutti fiddanii nutti nafarsina hin beekama daataa eenyuuf eenyutu eessatti ergame eenyuuf eenyutu opereeshinii kanaaf ramadame ka jedhu mootummaa poolisiin mootummaa naannoo Oromiyaa araarsa margaasa sirrii beekaa jechuudha bitabaallee sirrii beekaa jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaa guddaa ka fudhatu ammallee itti gaafatamaa ajajaa poolisii komishina poolisii Oromiyaatii fi waajjira bulchiinsa nageenyaatii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaati. Kanaaf ummanni keenya obboloota keenya karrayyuu kanaaf sagalee ta'uun nurratti dirqamaa jechuudha. Nurratti dirqama jechuudha. Yeroo kana siniin jedhu ammallee irra sinii deebi'a. Bakka dubbiin Oromoodhaaf hin liqimsamnee fi nama tokkoof illee hin galle bakka tana jechuudha. Irra sinii deebi'a ammallee bakka tana. Poolisii lama to'annoo jala oolchinee jirraa jettan soba kijibaan fudhataman qabu. Miseensa meeqa akka bobbaaftan ni beekama. 11 du'aniini poolisii 50 bobbaasti fakkeenyaaf. Poolisii 50 keessaa poolisii 11 waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii irra fudhate 50 keessaa. Meeqatti isiniif? Poolisii 39 tafaa jechuudha. Poolisii Oromiyaa 39 lafan kana 39 lafan kana maqaa isaanii daataa isaanii takka takkaan iddoo dhaloota isaanii faayiliin isin bira jira. Nama lama qofa qabdaniitu jumlaadhaan nama meeqatu nama lamatu mana kanarra deemee guuraa hin beekaman akka kaadireen jettutti illee yoo ka deemnu taate jechuudha. Akka kaadireen jettutti illee yoo ka deemamu taate ni beekama. Poolisiin Oromiyaa daataa baafate jechuudha. Garuu ta'ee jedhanii itti yaadanii ajaja Abiyyi Ahmadiin araarsaa mardaasaa ajajamee dachaasaa bitamaa ajajamee Shimallis Abdiisaa ajajamee masaraa Minilikirraa yoo akka jumlaan ajjeesan taate nagaruun gabaabsawutti yaalfallu jechuudha. Kana dhugaan jirtu haqni jiru kana jechuudha. Kanaa achi wanni takka hin jiru. Kanaa achi homaa lafne jechuudha. Kanaaf ummanni keenya ilmaan Oromoodhaa obboloota keenya karrayyuu sagalee ta'uu fi qabna. Abbootii gadaa michillee ka jumlaan ajjeefamaniif sagalee ta'uu qabna. Dirqama Oromummaati kun. Dirqama Oromummaan nutti kenna jechuudha. Nu malee nama biraan qaban. Miidiyaan naftanyaa shanee jedhee iyyaa ture jechuudha. Har'a immoo akka mootummaan naannoo Oromiyaadhaa abbootii gadaa jumlaan ajjeese qaamni mootummaas qaamni gartee mirga dhala namaatiif falmu kama mootummaa ka Itoophiyaa ka Abiyyi xabaqaa bukaattoo ta'ee dhaabbate inni arra dubbachaa jira jechuudha. Kanaaf dhugaa isaanii haqa isaanii kana baasuu fi isaan kanaaf falmuu qabna. Ajjechaa jumlaa abbootii gadaa Oromoo gocha shukanneessaa gara jabina irra raawwatame kana akka laaftutti laaluu qabnu jechuudha. Dhugaa isaanii haqa isaanii rabbiin nu haa baasu. Dhugaa dubbachuudhaaf sirni kun akka ajjecha kana raawwate maaliin beektaa mana
xaabiyaan beetan Boorana keessatti ijoollee xixiqqoo lama mana hidhaa keessaa baasanii xiyyitii diidama mataadhaan ajjeesan. Kan dhaabbatee ajjeesu poolisii Oromiyaati. Ajajaa tokkoon alatti poolisii tokko lafaa ka'ee nama ajjeesu. Never ever. Aangoo si qabutti gaafatamee burqiinto siina. Ajaja olaanaatiin alatti Wallagga keessatti, Dambidoollootti, Ilubaabooritti, Jimma keessatti, Shawaa keessatti, Baalee Arsii Harargee keessatti, Booranaaf Gujii keessatti, Walloo keessatti jumlaan kan ilmaan Oromoo rashashiisaa jiran ajaja mootummaati. Jumlaadhaan kaayidaa keessa jiru hidhaa keessa baasaa ajjeesamu ka alaa duuba maal isin jennare. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa sirna kana mootummaa kana dhugaa dubbachuuf falmattee hiddaan buqqistu malee nagaa illee argattu imimmaan illee sirraan qorru abadan akkanuma bu'aa jiraata jechuudha. Akkanuma bu'aa ilmaan keetillee dhaalchifta jechuudha. Ilmaan keetillee akkasuma bu'aa atillee akka nu gahaa jennu Oromoo. Never ever. Sirni kun sirna fudhatama qabne, sirni kun sirna yakkamaadha, sirni kun sirna duguggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwate, sirni kun sirna gocha shukanneessaa, gocha yakka waraanaa fi guddaa raawwate, sirni kun sirna yakka gurguddaa raawwate mootummoota addunyaatiin barbaadamu silaa biyya sanitti namni isaanii himachuu hin danda'u. Kanaaf sirna kana falmuu qabna. Abbootii gadaa Oromoo michilleetiif ilmaan Oromoo biyya alaa jirrus sagalee ta'uu qabna sinin jedha. Galatoomaa ulfaadha. Haganuma siniif dhaamsa dabarsuu dhufee akka qabxii waan ana maasee kana keessaa waan tokko xiqqoollati hubannoo argattan jedheeti. Diraamaa isaan dalagan kun fudhatama qabu. Poolisii lama qabanii qabnee jirra to'annoo jala walchinee jirra. Poolisii taraa 5 fiduu danda'an. Kijibaa nutti maxxansanii tajjeese jechuu danda'an. Poolisii miskiina mal qaba. Ilmaan hiyyeessaa akkuma deeggarta dhaqanii naannoo Tigraayitti harka kennachaa sababa haadha xiyyaatiif rakkattee akkana namni poolisii ta'u Itoophiyaa keessatti ni beekama. Namni maatiin isaa waaqaa osoo hin taane ilmaan hiyyeessaati. Ilmaan hiyyeessaa immoo fuudhanii waan barbaadan jechuu ni danda'an. Situ ajjeese kan harka keessaa qabna jechuu ni danda'an. Maal godhuu danda'a? Humna isaatii ol fi poolisiidha bara. Hin godhan jarri kun ammoo maaliif warra bal'aa waan ta'aniif jecha. Kana akka raawwatan barbaada galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa na jiraadhaa.